Akkam jirtu qaqqaaliin uummanni Oromoo bakka jirtanitti nagaan koo isin haa ga'uchaa ani nagaa kootii isin nagaa keessanii guyyaa irraa kanas viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Egaan guyyaa irraa kana immoo viidiyoo keenyatti tun darbiin dura yeroo jalqabaatiif gara YouTube kootti warra dhuftanii YouTube koo subscribe gochuudhaan maatii Elite Tech ta'an siniin jedha. Egaan gara viidiyoo keenya guyyaa irraatti hin dabarraa jechuudha. Egaan daawwattoota koo meeshaan irraa saaquudhaaf qabadee dhufee meeshaalee lamadha. Isaanis intarneetii iddoo kamittiyyu kan isin fayyaduuf isin gargaaran meeshaalee laman qabadee dhufee jechuudha. Meeshaan inni kuni inni jalqabaa jechuudha. Huawei LED USB stickiidha kun jechuudha. Gaafa bannu kunoo kana fakkaata jechuudha. Akka argitanii kunoo Itiyoo Telekoom jedha irraati gaafa kompiitara keessanitti sakka ofiittan kunoo kana baastanii jechuudha kan isinitti galchitanii gaafa bantan yeroo jalqabaa siimitti galchuu barbaadan iddoo kan irra isaa keessa kanaati qabdanii akkas duwwaa gootu jechuudha zan baastanii siimii irra keessaanii jechuudha kan isinitti galchitanii kana booda erga siimii keessan yookiin qarshii qabaatee yookiin immoo paakeejii qabaatee kompiitara keessanitti galchitanii fayyadamuu qofadha jechuudha gaafa itti keessaa baastanii gaafa itti fayyadamuu feetan immoo yoo barbaadan siimii kan garaa keessanitti galchuu dandeessu siimii normaal itti fayyadamtan jechuudha. Kana malees siimii haaraa bittanii itti galchuu dandeessu jechuudha. Siimii kamiyyuu yoo itti bittanii itti galchitan isiniif hojjeta. Kana malees fakkeenyaaf yoo unlimited ji'a guutuu fayyadamuu barbaadu ta'e teelarraati hanga 1500dhaan bittanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Unlimitedidha 1500 kana jechuudha. Kanaaf kompiitara irratti galchitanii fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Zan sarraati immoo hotspotis ta'ee namaaf share gochuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf kuni gaafa fayyadamtan kompiitara tokko qofa irratti al takkaa kompiitara tokko qofa irratti jechuudha. Kan isin fayyadamuu dandeessan yoo hotspotii irraa bantanii alatti. Kanaaf kun kana fakkaata. Speedii isaa immoo yoo ilaalle fakkeenyaaf kunoo kompiitara irratti galchee yoo isinitti agarsiise speediin isaa kunooti amma kanatti deemuu hin danda'a jechuudha. Egaan gara gatii isaatti gaafa dabarru kuni teelee irraati jechuudha kan isin kana argachuu dandeessanii teelee naannoo keessan jiru deemtanii kana bitachuu hin dandeessu kunis qarshiinsaa 999 qofadha jechuudha kana bittanii kana booda immoo siimii bitattanii fayyadamuu hin dandeessu jechuudha amma 4G tti isin hojjechuu danda'a jechuudha kuni waan kuni CDMA kuni amma 4G tti isin hojjetaa namoonni naannoo Finfinnee jiraatan akkasumas magaalota gurguddoo naannoo irra warra jiraatanii 4G amma 4G tti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf kun baay'ee isin gargaaraa kanaaf isiniif dhiyeessee naannoo kamitti iddoo kamitti intarneetii fayyadamuu yoo barbaadan naannoo keessan neetworkiin jiraatennaan CDMA kana qabattanii bakka garaa keessanii deemtanii intarneetii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaan daawwattoota koo isa lammaffaa fi isa olaanaa ta'etti gaafan darbu kunis unboxing goona haaraadha reefuma bitame. Okay, gaafa bantanii jalqaba irratti isin dhufu waraqata isin akka itti fayyadamtan akkamitti akka seetaap gootanii isa kana dubbisuu dandeessu an amma asirratti hin dubbisu. Meeshaan isaa kun akka argitan kun kanadha jechuudha kan inni fakkaatu saayiziin ishee almost moobaayilii isa durii yeroo moobaayilii warra duraanii ammas geessi. Kuni kan baay'ee isinitti tolu chaarjii hin godha. Chaarjii hin fudhata jechuudha. Kunis chaarjii fudhachuun isaa maaliif isin fayyada? Fakkeenyaaf namoonni Wi-Fi mana keessaa qabdan yeroo ibsaan badutti guutumaa guututti hojii keessan dhaabdan yookiin immoo intarneetii fayyadamuu dandeessanii. Kana garuu isa sanarraati adda kan taasisu chaarjii fudhatee amma sa'aatii 6tti ibsaa tokko malee yookiin immoo rakkoo tokko malee isiniif hojjetaa jechuudha. Kanaafi kanatti yoo gargaaramtan baay'ee isin fayyada jechuudha. Kan biraani keessa isaa yoo banee isinitti agarsiise iddoo kanaati kan ittiin banan qaba waan ta'eef shamarraa asii ol qabdanii banuu hin dandeessu. Kunoo akkuma argitanii dhagaan of keessaa qaba dhagaa baatirii jechuudha. Dhagaa baatiriin isaa 1500 miliiampiiridha kan inni waan godhu. Kan biraan siimii iddoo kanatti jechuudha kan inni fudhatu siimii iddoo kanatti iddootti siimii fudhatan qaba. Kan biraani kan duukaa dhufee kunoo kanadha chaarjeriin isaas duukaa dhufeera jechuudha. Ofiisaatii kan irratti sakkaamu qabu kanaaf
amma ta'an chaarjarii keessan yookiin immoo iddoo garaa garaatti sakkattanii chaarjii godhachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf baay'ee sin gargaara jechuudha. Kan biraan isa kana isa biraarraati kan adda taasisu divaayisoota 16 yookiin immoo meeshaalee garaa garaa moobaayilis ta'uu danda'a, kompiitara, taabileetii waan garaa garaa amma 16tti fudhachuu danda'a jechuudha. Kunis gaa ofiisaatii gaafa sinsiimii keessa galchitanii on gootan akkasumas konfiigir gootanii fixaniitii divaayisii 16 irratti connect gochuu dandeessu yookiin immoo irratti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kunis baay'ee speediin isaa CDMA sanarra baay'ee caala. Fakkeenyaaf amma akkuma argitan kun moobaayilii irratti connect godheen jechuudha. Yeroo ammaa kana kan hin jiru speedii isaa gaafa test godhu kunooti amma kanaatti jechuudha. Kunis gaa normaalii wifi naannoo keenyatti galchannu amma kana nuuf ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee wifi gaafa nuti galchannu amma meegaabaaytii 2tti yoo godhatan 700 siin kaffalchiisa. Kun garuu 3G dha. Naannoo 4G tti warra jiraatan immoo naannoo Finfinnee fa'aa yookiin immoo magaalota gurguddoo naannoo irra yoo jiraatan immoo 4G isaa baay'ee speedii guddaadhaan siniif deema jechuudha. Kanaaf kanallee fayyadaman sinin jedha. Namoonni yeroo baay'ee naannoo ibsaan itti babbadu jiraatanii kun filannoo keessan isa jalqabaa siniif ta'uu danda'a jechuudha. Kan biraan immoo speedii isaa erga kanatti test goonee gatii isaadha jechuudha. Egaan gara gatii isaatti gaafa dabarru gatiin isaa gabaa irratti yookiin immoo naannoo Itoophiyaa keessatti kan gurguramaa jiru yeroo ammaa kana birrii 3,500 hanga birrii 4,000 jechuudha. Garuu ispeeshaalii kan ta'e tokko isiniif qopheesseera. Namoonni linkii viidiyoo koo jalaatti fayyadamtanii yoo deemtanii namicha kana gurguru haasofsiistan jechuudha. Onlaayiniidhaan isaan gurguranii telegiraamiidhaan namoonni naannoo Finfinnee keessa jirtan amma manaatti isiniif fiduu danda'u. Yoo haasofsiistan gaafa haasofsiistan gaa koodii Elitutek jedhu fayyadamtanii diskaawuntiin koodiin isaa Elitutek dha. Isa fayyadamtanii yoo namicha kana gurgurutti yoo himtanii birrii 200 isiniif qannasee birrii 3,300 qofaan jechuudha kan isin kana bitattan jechuudha. Yoo koodii kana fayyadamin haftanii 3,500 ta'uun isaa dirqamadha. Garuu yoo koodii kana fayyadamtan birrii 200 irraa isiniif qannasa waan ta'eef linkii diskiripshinii keessa jiru fayyadamtanii kana bitachuu hin dandeessu jechuudha. Kunis baay'ee isin fayyada. Dhumarratti kan hin jedhu immoo SIM kaardii hin fudhata kuni. SIM kaardii isaa kana yeroo baay'ee utuu unlimited yookiin immoo 1,500 unlimited godhatanii fayyadamtanii baay'ee isin fayyada jechuudha. Maaliif kunis guyyaa guutuu halkan guutuu sa'aatii garaa keessanitti fayyadamuudhaaf kan isin dandeessu waan ta'eef itti gargaaramaan isiniin jedha. Kanaafi haala kanaatiin itti fayyadamuu hin dandeessuun isiniin jedha. Kun baay'ee isin gargaara, baay'ee isin fayyada. Linkii diskiripshinii keessatti immoo fayyadamuu hin dagatinaa. Koodiin immoo L2Tech kan jedhudha. L2Tech itti koodii sana hin dagatinaa. Isaan fayyadamtanii qarshii 200 isiniif hir'isa waan ta'eef kanatti carraa kanatti gargaaramaatiin naannoo kam iddoo kam teessanii wifi fayyadamuu hin dandeessuun isiniin jedha. Kana fakkaata ture baay'een isin galateeffadha. YouTube koo hordofuuf keessaniif galanni koo guddaadha. Warri subscribe hin goone.